Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuu fi hojjetamaa jiraachuu erga ibsamee kaasee uummanni biyyattii yaada kana simachuun dhimmi ulaa galaanaa amma ajandaa uummataa ta'eera. Itoophiyaan biyya bishaaniin marfamtee jirtu uummanni ishee garuu ulaa galaanaa shiraan dhabeedha kan jedhan jiraattonni magaalaa Shaggar dogoggora seenaa kana sirreessuu fi hojiin jalqabame itti fufuu qabaa jedhu. Humnaan murna muraasaan kan ta'e biyyi kun akkuma barbaadetti kan isheen bulaa turte akkuma barbaadettidha kan gurguraa turan kan kennaa turan kan ajajaa turan jechuudha. Ammatti dhugaan jiru garuu maali? Biyya tokkoof ulaan galaanaa ija isaati. Ija isaati. Iji kun abdeennaan immoo jiraachuu hin dandeessu. Ammatti wanta sirna darbe keessatti bade kana akkamitti sirreessinaa kan jedhu sanaafi yaada mo'ataadha jechuudha mas. Yaadni mo'ataan jalqabeera. Biyyi qarqara galaanaa hin qabne reelee dinagdee isheetirraa parsantiin 50 irratti jechuun danda'ama. Kan keenya immoo addadha. Keessawuu poortiin Asab akkaataan Asabni itti fudhatame seeraan aladha. Oromoon gaafa mamaaku kan darbe darbeera isa hafetti karranaa cufiidha. Nuyi sadarkaa har'a jirrutti isa darbe yaaduun qabna. Har'a maaltu na harka jira? Har'a maal gochuu qabna jechuu qabna. Itoophiyaan biyya faayidaa walootti amantuudha. Ulaan galaanaa immoo misooma walootii fi akka barbaachisu kan ibsan jiraattonni magaalichaa. Gaaffiin kun bifa hunda fayyadamaa taasisuun akka milkaa'uu fi hojiin dippiloomaasii cimaan akka barbaachisu kaasaniiru. Ana qofa wanti jedhu suni jenereeshinii kana irraa hojjetadhee yaadu. Waan arganne waliin nyaannaadha siyaasni kun. Keessattuu siyaasni amma Itoophiyaan biyyi keenya mootummaa jijjiiramaa irraa kaastee adeemsisaa jirtu waan arganne waliin nyaannaadha. Ituu sin miidhin, ituu eegsii waa miidhin, ituu waa'ee miidhin waan arganne madaala isaa eegnee waliin itti fayyadamnuudha malee saba wayin biyya akkasii miine biyya sun irraa fudhannee akkas goonaa miti. Nuti yoo Asabitti fayyadamne mootummaan Eertiraatis nuun qixa fayyadama. Karaa nagaatiin naa kenni siifan kennaa waan jedhuun osoo nuyi kennanii isaaniifis dinagdee guddaadha nuufis dinagdee guddaadha nagaadhaanis wal jaalalaan waliin jiraannaa jedhee yaada. Nuyi silaattis warra ala taa'ee achi as nu lolaan jiru kan keenyatti daangaa godhannaa kan keenya argachuu qabnaa jechaa jira. Lolaan otoo ta'e immoo ji'a 4 ji'a 5 finneerra erga ulaa galaanaa dubbachuu jalqabne lolaan hin barbaanne nun karaa seera qabeessaan kun nu laallataa kun kan keenyadha nu tajaajilaa karaa dippiloomaasiis haa ta'u kan keenyadha kun nuuf ta'aa jenneetu dubbachaa jirra. Ajandaan gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa irra darbee biyyoota naannoo kana keessatti argaman akkasumas dhaabbilee idil addunyaa dhimmi ilaallatu hundaa'aa ta'ee kuni akka duubatti hin deebinee fi uummanni biyyattii ajandaawwan badii keessaa fi alaa kennamuufitti utuu gurra hin kennin garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa malee tokkummaan dhaabbachuun milkaa'ina isaa fi hojjechuu qabus dhaamaniiru. Warroonni biyyi kun akka nagaan arganne barbaadani kaleessa Abbaayin iyyuu hidha laga Abbaayin iyyuu akka inni hojjetamneef keessoo keenyatti rakkoo gurguddaa uumaniitu rakkoo uumaa turan. Garuu rakkoo sana akka carraatti fayyadamnee waan kana fashaleessinee irraa jechuudha. Ammatti akkuma sila kaase geemii tokko tafee geemiin kun ulaa galaanaati. Biyyi tokko gaafa guddina irra teessu ollaanis guddina ishee barbaaduu dhiisuu danda'a. Murni siyaasa kaleessaa caccabee jiru sunis ajandaa uumaa oolaa jechuudha. Ajandaa biyyi keessoo keenyaa itti deebina jechuudha. Akkamitti itti deebina? Gurra kennuu dhiisuu fi gara duraatti deemuudha jechuudha kan nu barbaachisu. Ani ulaa galaanaan Itoophiyaa hin barbaachisu kan jedhu yoo jiraate nama maraatee qullaa deemu yoo ta'e malee namni sammuu qabu jedha natti hin fakkaatu. Kun immoo dhimma dhuunfaa otoo hin taane dhimma waliigala biyya keenyaati. Biyya tokko qabna, biyya biraan qabna. Dhiiraa dhalaan jedhu, jaarsa jaartiin jedhu dhimmi galaanaa hunda keenya ilaallata waan ta'eef. Naan ilaallata siin ilaallata.